بارك الله فيكم. ربي سنرها جالة أستاذ كينيا، أستاذ أبو النعمان، أكسم أستاذ أبو داود، أكسم أستاذ خالد، أكسم بابا كينيا سن الله وجزاكم الله خيرا. ربي سنرها جالة سن الله جالة حواس كينيا هنتم تكيسنو. ربي سنرها جالة. سلامة ربي اللي هندقني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nagaa fi kabaja rabbii kiyyaatii fi jaalalli isaa bakka isin jirtanutti isin haadha qabu. Sabahal khayr, baga nagaan bultan, baga nagaan dhuftan, baga nagaan bakka kanatti wal agarree isniin jedha. Warri gubbaa kun martinuu bireetanii warri darsii koo hordoftan yoo gubbaa kana jirtan laayikii tuqa. Darsii siiraa warri hordofta Abuu Qaaqaa ni hordofta. Maasha Allah hikmaatis ni hordofta. Namni biraa namni darsii kana hordoftan gubbaa kanarra yoo diddan gadanis na xaa'ee humna raachii ol baasa. Haqiiqa rabbiiti gaa. Wallahi kun dhugaadha. Gubbaa kana namni darsii siiraa yookaan seenaa rasuula rabbii sallallahu alaihi wasallam hordoftan jarreen kana lamanii jechuudha. Maasha Allah. Abuu Qaaqaa keenya rabbi sirraa haa jaallatu. Darsii riyaadaallee fardeeffattee hordofta. Kunoo Abdul Hakiimis jala kana jira isa sodan baasa. Warreen darsii kiyya hordoftan Abuu Qaaqaa ol bahi gara gubbaatti ol bahi. Utuu darsiitti hin seeniin gaafii lama wayii sin gaafadheet gara darsiitti ceena. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قافي وأنك ليس برني كيسا قافي سديس قافت لين دبر فتح قافين تكفى رجرتو قافين تكفى رجرتو متى ولد صلى الله عليه وسلم جت بركم ألتن إرجمان كينيا جدا بركم ألتن جدا قافي كان نادي بسبان تكو. أيوة أبو القعقاع يوم ألتن إرجمان كينيا السلام جزاكم عليكم ألتن. ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أي أستاذ ربي بسم الله جعلته عمل فيه الأستاذ درجات ودتا عمل فيل ما يفجدمي. عمل فيه ليتون ملكا يرومو تيما بشا ورانا جيشي غرا مكات يرجو سببا أربي جرا وجني جروفي فيل جرا مقاهم برسو أي مالتو ورانا كاكاباني أبسو كرور فاتي مالتو سكاكاسي كابادي كوراف مالتو سكاسي مالو جتي سنان دراتي. akkas jettane musliimoota duraan yaman keessa ture magaalaa guddittii sanaa keessa ture achi keessatti mana wayii ijaare jettane mana wayii ijaare jennaan namni abidee harka rabbi gabbaru wayii dhaqee mana sana keessatti gawwate jettane achumaan sababa sanarraa kan ka'e ani immoo bakka waggaa jalaa balleessuun qaba jedhee jayishii urmeessee waraana qopheessee arbaa wajjiniin gara makkaatti ergee jettan. Arbi gidee dhufee argee gara makkaatti asitti dhiyaatu gara makkaatti deemuu didee gidee gara galaa deebi'ee gara galaatti deema malee kaabaatti achi deemuu didee. Sambooda maaltu ta'e? Sambooda maaltu ta'e wataaddaraa fi Sambooda arba immoo sanarratti maaltu? achumaanii allaattiin jechuudha simbiroo shishifiin dhagaa harkaa miilaan afaanitti qabattee jalatti garroobsitee achumaan jala suni malikni sun illee achumaan jala sun dhumanii achumaan gara yamanitti deebi'anii erganaa jiraatee erganaa du'ettan malikichi mootichi. أبرح على شرف. أيوة طيب ما شاء الله رب سرها جالته دي بستيت قوتون قوتوتي قالتهم الفار وقالن نورضو فاجرتا قافي لما فا نما براتي فانكنا قافي لما فا أين ولد يستد ألت يستد ألتا يستد ألتا
biyya eessaatti dhalatan ergamaan keenya sallallahu alaihi wasallam. Qoqa gaafii nama tokko wal gizee lama kennamu. Gadan buusa malee odii dee tokko. Aayyee Shabaabuddin ifan kenna. Shabaabuddin ofirraa bani. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سجلين كنجرا Injiranin dhagaatti fufu. أي مكتي دالتي أستاذ Makkatti dhalatan. Salawaatullahi wa salaamu alayhi. Baatii kam keessa guyyaa kam keessa? أي Tarreessi. Kuttee? ما جتن ردي بيان أجي سجلين ما Baatii جتن kam keessa ردي بيان dhalatani? Guyyaa meeqaa dhalatan? باتي ربيع الأولين كيف دالتي ويان سا والأبما ويان كيستي guyyaan isaa 8 jedha gariin 9 jedha kaan 12 jedha baatiin guyyaan dhaloota isaa kun sana keessa wal dhabamaadha jedhan. Baarakallahu fiika. Guyyaa isniinaa dhalate 12 dhalate jechuu keessatti wal dhabbii jira. 8 illee kasa garaagaraa jirti. Guyyaa 12 dhalate jedhanii mawluuda isaa kabajuun guyyaa du'a isaatiin naqee walirra buhaa jechuudha. Tajiib gaafii sadaffaa. Gaafii sadaffaa saxmuraati. لماذا سمي عام ولادتي عام ولادتي عام الفيل الدي جنة كان قافي صدفة رجل من أرضعته بعد أمه جلا من أرضعته بعد أمه قوي سمتي نما براتي قافي نمتكو قافو ما تكو ديبس طيب يوجل جراتا أيوة اتفو في بالكو سلام مرة eenyu oosifte heddii haadha isaati السلام عليكم heddii ورحمة haadha الله isaati وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حليمة السعدية في سويبية الإسلامية. Eemee maal jette? حليمة السعدية سويبية الإسلامية. Dura haadha isaa taante eenyu siin oosifte? Nama sadii toosisi haadha wajjin. Afurii jedhan immoo eenyu wajjin. Haadha taante eenyu siin oosifte? يود بنقروا بعد أستاذ سويبية لا. Sawbaadha malee maqaan. Sawbatul Aslamiyyi jedhamti. Siidha. طيب وبعد ذلك سنتان eenyu oosise? حليمة Haliimaadha. Magaalaa Makkaa moo baadiyyaa jiraatti? بادية. Baadiyyaadha. طيب baadiyyaa jiraatti. Araboonni ijoollee isaanii baadiyyaatti guddisu. Sammuun ijoollee baadiyyaa sammuu ijoollee magaalaa caala. Dhibbatti sammuun ijoollee baadiyyaatti guddattee ijoollee magaalaa caala. Li'annahu maaliif? Nyaata gahaa argatti baadiyyaadha. Ammas deebitee aannan gaggaarii dhugdi. Lugaalee fasahaa garaagaraa, lugaalee mukhtalifaa, lugaalee garaagaraa baratti. Kanaaf baadiyyaatti guddisanii Arabni duraan ilmoo isaanii. Muka garaagaraa maqaa waa hunda baratti jechuudha. Beekumsaan maqaa waan uumame kana beekuu fi hawaasa baadiyyaatu hawaasa magaalaa caalaa jechuudha. Kanaaf baadiyyaa filatanii baadiyyaatti ilmoo isaanii kennanii guddisanii ujraa ijoollee isaanii sanarraa kafalatu. Tayyib gaafiif deebiin kanuma gara darsii keenyaatti ceenaa. Arfaffaa wafaatii umma isaatii fi hoosisa isaati ammallee jechaadha. Iddii isiin duute ka hoosise jechuun. Bismillaahi irrahmaani irrahiim. Alhamdulillah. الذي أعد الجنة لمن اتقى ولو كان عبدا حبشيا وأعد النار لمن عصى ولو كان شرفا قريشيا
تلك الجنة التي نورث من عبادنا من كان تقيا. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أفرفا وفاة أمه جرى دعا هادسة أكاتا هاتسا تدوت الدبة مجتشا كيستي هاتسا كيسا ديسي كشنين فتيسا ديسي آمنا بنت وهاب جرمتي آتي أوسيسا مو ثوبادا في حليمان اللي هاد رضعا جرمتي جتشو أما ستي دعا هادسا وجنو هادسا سشنين فتيسا ديسي akkaataa isiin itti duute biyya isiin itti duute maal godha akka duute dhukkuba kamiin akka dhukkubsatte immoo hin baramne mawtal fujaa wayii duute waa'ee sanaa dubbatama keessatti jechuu qalbeeffadha. Waxadaanatihi ammallee eddii isiin duutee jettee nama isaaf of qabe ummu ayman illee ni jedhan. Oosifte ummu aymanii kaa guddisuuf of qabe Abdalmuxalib akaakayyuu isaati. Tokkoffaa tuwafiyat ummuhu sallallahu alayhi wa sallam ati ergamaa rabbii ni duute ati ergamaa rabbii ni duute. Wahuwa haala ergamaan rabbii umuriin isaa fi saadisaa min umurihi waggaa 6 isaa gahee jechuu. Eddii haliimaan galchite waggaa 4tti galchite. Ergasii haati isaa kuni isaa waggaa yookaan umrii isaatii amata 6 irraa duute. Daa'ima ergamaa keenya sallallahu alaihi wasallam umrii isaaniitii waggaa 6 isaan irraa duute haati isaa Aaminaan. Wahiya raaji'atu min al-Madiina haala Madiina irraa achii as deebituun haala Madiina irraa gara Makkaatti imaltuun duute. وقد ذهبت ندمت هاتسا آمنا كن إرجما كين يفرته صلى الله عليه وسلم إلى المدينة جرى مدينة ديمت لزيارة قبر أبيه زيارة قبر أبا كيتي أغني زجر جتة فوتي ديمت إرجما ربي تكاو قبر أبا مناسي عبد الله مدينة تدوئه مكرّة imala deemee yookaan fira dubbisuu deemee yookaan shaam irraatuu deemu achitti Madiinatti du'e. Qabri abbaa keetii ziyaara jettee daa'ima waggaa 6 fuutee ergamaa keenya sallallahu alaihi wasallam Makkarraa gara Madiinaa imalte. ومعها isii wajjiniin jadduhu akaakayyuu ergamaa rabbii jira jedha. عبد المطلب أم أيمن جدا قرتي سيدان قريني أم أيمن جزيز أول شال أم أيمن جدا. وعلى كل حال كمتو إسين أبا قبري أبا مناسي يوكاو قبري أبا المسي عبد الله زيارة جتة فرأتي مكة مدينة ديمته. وقيل كان معها أم أيمن كيلي تاتي ملك وهي التي رجعت بالرسول صلى الله عليه وسلم إلى مكة. أم أيمن كن إسي رسول ربي إدي هاتسا آمنان دوتي أوالمته يصير متوالي وجن سهراء أبواك الست رسول ربي فرتي قلتي جدا فدفع. أما مدينة ديمتي زيارة قداني achirraa addeebi'anii mawtii fuja'aa wa'iitiin karaatti qabamtee duute. Mawtii dhukkuba sii qabe wallahu a'lam hin beekne. Sadaffaa waqad dufinat bil abawaa biyyi isiin itti duuteetti owwaalamte abawaadha. Abawaa bootaa jedhamtu manxiqaa abawaa jedhamti. بيا أبوا جدمت وهي قرية بين مكة والمدينة. أبوان كوني بيا منطقة يدو مكة مدينة أرقمت وتو أجر مكة تقلتو سحرة برها كيست دوته. أرقمان ربي دائما صلى الله عليه وسلم دائمته وجن
qabrii isii gaafa sana bakka sana heddii aamata meeqa ture dhaqee ilaalee ture. Hin daganne jechuudha. Daa'imummaa isaa wajjiniin. Ergasii Ummu Ayman owwaaltee daa'imummaa isaarraa akka haati duute wallaalee yaa ummaa jedhee kan isiin qabaramte itti dubbate. Ummu Ayman fudhattee Makkaan galtee akaakayyuu isaatti fiddee jecha keekkadhaa sirriitti. فحضنته أم أيمن أف قبدي إسا قد فتي أم أيمن كوني خادمة أباسا عبد الله خادمة أباسا عبد الله أكست رسول ربي صلى الله عليه وسلم هذا ثاني آمت جهات أبني سنبودا غرمكا غلني jireenyi isaanii akaakayyuu isaaniitii fi abbeeraa isaaniitti dabre yatiimummaatti dabraa dhufanii ka addunyaa wagganan rabbi isaan taasise gaafii itti seenee jira. Gaafiidhaa fi barnoota wal keessa hin magnu. Gaafii akkaataa du'a isaaniitii fi eessatti akka duutee fi ammallee eessatti akka owwaalamte jiru gaafii biraati. Gaggabaabsinee wal bachiisaa deemna. درسي كينيا الرا كانوا منقولمنا وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سرت سينا إرقما كينيا صلى الله عليه وسلم أردفت سموتك أبا كتاب الرا إلى رسول تاني وانغا فتمتن سمورا أكادي بفتنوتي ياليتك سرت سينا ساني هنك إيساتنغ تمراغا غافا biyyoon biyya Madiinaa biyya isaanii irra deebitutti kitaabni kun kan waliin addaan nu baasu ta'a. Warra walirraa dhaggeeffatee walirraa bareetti fayyadamu Rabbi nu haa taasisu. Yaadaa fi muraada keessan Rabbi isin haa guutu. Galma isin yaaddanne Rabbiin isin haa gahu. Barnoota isin barataa jirtan kana barattanii galma gahuu hiree qooda keessan Rabbi haa taasisu. Waan barattan kana hubachuu hiree qooda keessan Rabbi isin haa taasisu. Jajjabaadhaa Rabbi isin haa milkeessu isin jedha. درسيني يو أبي هراري من أستاذ إسماعيل تكو يو أستيلا جراته والله باستن بارك الله فيكم أكسما أستاذ ليني جل جرتن اللي هنگا أستاذ لين درسي سينانوتي قبا كانت تيول باتني حواسا كيسانيف إرقا ققاري دافي دعاي ققاري حواسا كيسانين أكا ولينتاتن جتشا كبجاني سنغافت gara gubbaatti olluu baha yoo angasummoo ustaazoleeni hin seenne isinummaan gubbaa kana jirtan abulqaaqaa akkasuma hundumti keessanuu warreen abbummaadhaan mana kana qabdanii deemtan mana kana eegaa isiniin jedha. Baarakallahu fiikum. Wassalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakaatuh.